السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرا على فيسبوك كيس يونا من سين ودابي علي قده يوكا سين مساجي إذن يرجو نوتيفيكيشن مسنجر في جيميل كيس نرتي في أما الفيسبوك وكان نوتيفيكيشن هذا نكر رسالة عرفته قولت تاني سنرجع سيسا هيا بنا فيسبوك كيس سندني أجيبه ده من تويتاني سيتين كده تاني سيتي كندا privacy أجيب بودا ساتينجي أرجع سيتينجي سند بودا جلك بارات personal and account information جرا إذا لما فا password and security تويتاني أما where you logged in كوني جوالك يجو ايفون اكسر بالبلكية انا تو كيس جرا انا تو لوجين قد جرا اما يو نمني قيس جرا دي قسمت تسني باسا اسنا غرسيسا لوج اوت اوف إذا يخانا تويناني كيسا باس يارو مسانيف غارو نمني ديبي سينو دندا أما كرسالاتي إسني لفتو إسنا غرسيسا تو فاكتور إذا جلو خانا خانا إني جلقبا change password ديدا خاكل في كابو سن إدو password دي جراتاني تينا موني بيخا إني لما فا تو فاكتور كان جلو خانا إذا كان يو on غوتن continue يو غوتن يو آتي بالبلا كيسا log out غوتي كيسا باتي فيسبوكا سنت osuma password beetu dirqama notification si barbaachisa SMS bilbila keetira dhufu si barbaachisa asirratti bita jechuudha yeroo hundaa guyyatti yoo tara sadi log out gootes tara sadi si barbaachisa SMS sharikaa irraa si dhuftu kanaafuu kana hin baninaaf irraa garuu akka barbaadde yoo fayyadanii itti godhachuu dandeessan ammoo namni biyya biraa faa keessa osoo jiraachaa jiru gara biyya biraa yoo deeme bilbilli biyya sanii biyya kaanatti hin dalagu akkasi seenuu hin dandeessan feesbuuka keessan kanaafuu ofirraa cufaatanii jaa akka isinii tole garuu inni lammaffaa bira kutaa gabboo hafuuna isa kanaa setting app exit security extra security kan jedhu kana jala isa tokkoffaa irratti get alerts about isa jedhu kana ka suuraa wantaa qabu suuraa notification isa kana yoo gattuitan filannoo isinii baasa huna haala kanaan anamma on godheen jira banaa jira notification naa dhufa facebook irratti naa dhufa gama lammaffaara messenger irra naa dhufa messenger irra cufaara qo'a banee isin agarsiisa get notification goota don't get notification hin dhufuudha beeksisni ishee isaalaan hin dhufuudha amma duraan akkasirra jira ammoo get notification irra goote save goota yeroo jalqabaa password facebook isin gaafata yeroo akkas gootan password itti galchaa hin dagatina password facebook keessanii isin gaafata itti galchitan amma on jira email kiyya irratti naa dhufa messenger irratti illee risaalaan hin dhufti Facebook irratti illee risaalaan dhufti hundinuu on jira kunoo xaraba kana irratti okay an kana erga godhattanii booda abduu deebi'aa yeroo takka amma yoo namni seene notification asiin isinii fide bakka kanaan yookaan ammoo messenger irraan isinii fide yookaan ammoo message irratti isin erge akkam gootanii nama san keessaa baastan message isinii fide namni keessa jiraachuu agarte akkam gootee keessaa baastaa kan jedhu we are where you are logged in bakka jedhu kana isa jalqaba isin agarsiisa yerumaa fi keessaa baafta yaani deebi'ee seenuu hin danda'a waan password kee beekuuf
kana hin fayyadamina. Loogiin bakka jedhu change password tuytanii yoo namni seene jechuudha. Akka inni lammata keessatti hin deebineef akka yeroo saniis keessaa bahuuf masanjaraa fi feesbuuka hundumaanuu keessaa baaftu. Jalqaba irratti paaswordii wanta itti galchita kaarranti paaswordii kee khatti aanu paaswordii haaraa yaani amma paaswordii jijjiiruu deemtaa beeku. New password retry new paaswordii haaraa asii barreessite paaswordii haaraa barreessite sana malee lammaffaa bakka gadii kanatti barreessite abdaas goota. Anama paaswordii jijjiiruu irraa fedhiin qabu isinumatti agarsiisuufi abdaas erga goote booda filannoo lama sii fida. Loogiinii daarektuma akka seentuu fi nama keessa jiru akka keessaa baastu filannoo sii godha. Ati loogiinii daarektii seentu dhiiftanii filannoo isaa lammaffaa irra dho'itan. Yeroo san nama keessa jirullee keessaa baasa. Ofii atillee keessaa si baasa masanjaraan. Abduuba si deebisee haareetti paaswordii haaraa itti galchitee iimeela kee yookaan lakkoofsa itti barreessitee seenta. Masanjarallee akkasuma seenta achi booda namni seenuu hin danda'u jechuudha. Akkasitti itti tolfadhaadha. Akka namni feesbuukaan keessa hin seenne godha. Galatooma.